najala waan achi baatee jirtuuf jechuudha. Si galee itti gaafatamummaa obboleettii si qabaa silaa ati arra hin jiraanne ati jira xiqqaanis ni jira obboleessa keetiis dhaqaa qabadhaa. Galfadhaa yakka san keessaa obboleettii eeysan. Eega manumaanuu gareen shiraa hidda diriirfachaa damee baasaati ka gabbachaa deemaa jirti. Akka waan wal quba qabanitti gareen maafiyaa Zakkootii fi gareen maafiyaa Najjaash fa'a. Obboleessa kiyya Bahar Suufiyaan gamanumaan atilleen zaalimoota qabanii harkaa si qabanii si miidhaa jiran san harkaa gamanumaan si haa baasu isaan harkaa si haa baasuun siin jaa du'aawwan si godha. Fiiniif godhee eenyuun keerta namoottiin himatu wantan teerta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota caalaa top jirra jirtu ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan kan gola addunyaa mara keessatti argamtan nagayaa fi salaamanni koo kan onneerraa buutte qilleensarraan barrisee bakkuma jirtanitti isin haadha qabdu isiniin jecha. Egaa maal qabattee dhuftee jechuun keessaniin oolamu harree dhaamsa kiyya obboleessa Kimiyaa Hafarsaa akkasumatti illee badhaasaa obboleeyyan isiitiifin dhaamsa qabaa. Viidiyoo tana namoonni isin bira geesse hundinuu like share godhuudhaan akka dhaamsi kiyya kun isaan bira gahu akka naa gootan asumaanuu afeerraa kiyya. Egaa Hafarsaa atilleen badhaasaa warri obboleeyyan siiti jettanii ammaan duraas dhaadachaa turtan obboleettii teenyaa jechaa dubbachaa turtanii nakaadullee hin dandeessanii. Egaa obboleettii teessan taate obboleettiin gizee gaafa balloo qofaa miti ogguu rakkoon dhuftees obboleetuma. Har'a intalti sun qaalii xiyya godhuu diddeetii seentanii laayixanii bultii isii illee laayixanii mana illee baaftanii ala dhiiftanii yoo takkaas godhaafis hin jirtanii. Namni akka fedhu dhabe akkam feene dalagaa intalti sun deemtee garee maafiyaadhaa garee mujrimootaa san seentee waan isin dalagaa jirtus harkaa jirtan beekaa cal jechuu jirtan malee harkuu dhabdanii yookaan dhagahuu dhabdaniitii miti. Hafarsaallee arraan tanaa itti bilbileetiin bilbila na jalaa kaasuu didee bilbila isaa biizii jala na jalaa galchee jechuudha. Awwanniin siidhaamu waan takkaan siidhaamu intalti mana gumaa seentee jirti. Waan isin furmaatee irratti hojjechaa turtee fi hojjechaa jirtus harkaa jirtan ammallee dhaadachaa jirti. Alhamdulillah furmaateen lubbuudhaan isaan harkaanii baatee jirti. Baafnee akkaan taatu akka malee taatu baafnee jirra. Amma fayyaansiitiis haala bareedaa irratti argama sakatta'aa jirra. Wanni siidhaamu saayibni kiyya Jawaadeen sababa obboleettii teessaniitiif jecha. Akka malee nama muufachaa jira. Jaartii teetii kana godhaa jira. Jaartii teetii ilmooti jennarraa baasee gumaan barbaadaan jechaa jira. Ani yakka abbummaan hojjete. Isummaan intaltummaan bakka sanitti argamtee yakka hojjetteef itti gaafatamummaa isii qabaa waan jiru deebisaan kiyyallee kanneefi ammallee sanuma. Har'aas ta'ee buruus ta'ee furmaateen hanga hospitaala sanirraa gabbaatuuti malee fayyaansii nagayaan guuchirraa gabbaate waan isin isaanirra dalaguu teessu intala san godhuu teessu atu arkuuf teessa. Yoo booda ka dubbattu taate anilleen isii cinaa dhaabbadheetiin isii wajjiniin tarkaanfii barbaachisaa waan isiin barbaaddu hundaa'u waan godhamuu qabu hundaa'u nin godha ammaas dhugaan siima. Yoo booda dubbachuudhaaf teesse yoo booda aaruudhaaf teesse dafii hatattamaan obboleettii ta'e bakka isiin jirtu garee san keessaa baasiiti qabadhu dandeenyaan yoonii fi obboleettii dhugumaan obboleettii ta'e taatee gartee qaalii ta'eetti akka bultu taate an qaalii kiyya harkaa baatee akka baatus warri godhe isinii osoo isin wajjin hariiroo walitti hin hidhatin akka duraan gartee addaan halaalatti nagayaan jirtanitti nagayaan jiraachaa turre. Eega isin wajjin hariiroo walitti hidhatte bultii teenyallee laaqamtee ilmaan facaaftee deemtee ilmaan sanillee dhuftee ulaa cabsitee guurtee anilleen jala dalagee obsaan rakkoo san hunda bira dabree ijoolleen xiyya kanarraa miidhamne jee ijoollee xiyyarraa fudhadheetiin jira. Osoo abbaan jiru isin ijoollee fuutee goda keessa dhiiftee halkan gurraachaan deemtee achi yakkan taane gizee hojjettu ijoollee xiyya calcee dhiisuu hin danda'u. Furadhe ijoollee xiyya harka deebisee alhamdulillah naarafu jiranii. Yeroon amma dhaamsa kana si dhaamutti yoo dhaabbachuu jiraatte deem yoo taa'u jiraatte ka'ii barbaadii obboleettii ta'e qabadhuu galfadhu. Yoo booda obboleettii akkana godhan jettee waa dubbachuu teesse
waa illeen waduu hin dandeessu garuu ammoo yoo afaanumaanuu waa dubbattee waa nagaafachuudhaaf kadeemtu taate viidiyoon tun ragaadha ilmaan Oromoo hundinuu bakka jiran irraa haa arkanii wanni waan kana waraabuuf dirqameef si barbaadee si argachuus hin dandeenye kanaafu deemii obboleettii ta'e bakka san irraa qabadhu mana deeffadhu qabadhuutii waan isin kasii jirtu kana keessaa baasi san ta'uu baatti furmaateen arraa boruu keessatti amma fayyaansi bifa haala bareedaa irra jiraan ni baati irraa kafalu ta'isi waan isiirra gahuu ta'a ammoo namni ati gaafattu hin jiru gumaa mana gumaa seentee jirti intalli sun gumaa sanis ammas lubbuma isii matuma isiitiin gumaa san kafalama siifin himaa jira dhageeffadhu si bilbila na jalaa kaasuu deemi biizii jala na jalaa galchiteemi bilbila kee si himeetiin jiraan hafarsaa duraanuu hafarfamtee jirtaatu yoo booda waa dubbachuu teesse isiidhaa wajjiinii qadiyyaa san yookaan yakkasan seenuu teessaatis ammumaaniin siidhaa ama ammallee yakka gubbaan yakka biraa osoo isiin hin daballe dhaadachaa waan jiraniif bifa haaraaniif qindeessaa waan jiraniif tarkaanfii isiirra ga'uuf yoo booda dubbachuu teesse ammumaan tana deemiitii qabadhuun dhaamsa kiyyaan siin jaa obboleessa eega namni waan ta'e booda booyuu irra osoo nageenyi jiru osoo isiin lubbuun jirtu waan san keessaa dhaabdee yakka biraa osoo hin daballe yakka ilmoo namaa Dr. Furmaatee akkasi cabaytee ilkeenyaattee waan isiin goote hunda agartee jirtaa dhugaa walitti himnaa waliin sossobnu yakka ilmoo namaa garaa darbite ilmoon ilmoo hin caaltu ati gaateetiifis intala gartee taala dorrobdee mana si yaadaltu janii du'aa isii godhanii sa'aatii intala garaa qabdu jaalattee saniif mashquula biizii taatee jirta gaayitii tanaan dursaati tanaarra caala jettee gartee tana yoo dhiiftee si beeka malakeeti an dhaamsa kiyya sii dhaameetiin jira tarkaanfiin itti fuuf deema namni ilmoo isaa dhabee gumaa ilmoo isaa yoo hin baafnes namaa miti ni baafataa gumaa isaa ni hojii baafnaas ammas waan furmaateen dalaguu teessus arkuuf teessaa obboleessa kiyya wanni sii dhaamu osoo yakka gumaa ilmoo namaa gubbaa yakka biraa hin daballanne dhaadachaa jiranii bifa jijjiirrachaa deemu jiranii namni itti fayyadamaa jira ani isiirraa muradheetiin jira waa takka waan irraa qabu hin qabu ilmaan kiyya irraa furadhe alhamdulillaahi yakka isiin hojjettuufis ittiin gaafatamu waan na jalaa waan achi baatee jirtuuf jechuudha si galee itti gaafatamummaa obboleettii sii qabaa silaa ati arra hin jiraanne ati jira xiqqaanis ni jira obboleessa keetiisi dhaqaa qabadhaa galfadhaa yakka san keessaa obboleettii isan manumaanuu gareen shiraa hidda diriirfachaa damee baasaati gagabbachaa deemaa jirti akka waan wal quba qabanitti gareen maafiyaa zakkootii fi gareen maafiyaa najjaash fa'a obboleessa kiyya bahar suufiyaan gamanumaan atilleen zaalimoota qabanii harkaa si qabanii si miidhaa jiran san harkaa gamanumaan si haa baasu isaan harkaa si haa baasuun siin jaa du'aawwan sii godha ilmaan Oromoo kan magaalaa tana keessatti argamtan yakki kun shirri garee maafiyaadhaa kun babal'achaa deemu jira hidda diriirfachaa deemu jira gagabbachaa deemu jira waan ta'eef mee namuu bakka jirtanirraa warri halaala jirtaniis du'aayiidhaan nu bira dhaabbadhaa warri as keessa magaalaa tana keessa jirtaniis halaala teessanii yaadaan afaanii wal deeggaruu osoo hin taane walitti dhufaatii humna walii taatii garee tana haa balleessinuu irratti waliin haa hojjennuun isiniin jaadhaamsi kiyya kana gareen tun gagabbachaa deemu jirti humna godhachaa deemu jirti jaaramaa deemu jirti jechuudha shororkeessitoota warruma bultiin isaanii jaalalaan jaaramtee waa hundaanuu uf qindeessitee nagiyaan bultii isaa ooffachu jiru irratti bifa adda addaatiin kaan qabeenya irratti rarra'ee leeccalloo irratti kaan hinaaffaa irratti bifa adda addaatiin nauma kana facaasuudhaaf akka namni bultii isaa tana gartee qabatee nagayaan hin jiraanne irratti hojjetamaa jirti waan kana wajjiin taanee tokkummaadhaan waan kana haa balleessinuun isiniin jaa waliin irratti haa hojjennuun dhaamsa kiyyaa ilmaan Oromoo kan gola addunyaa mara keessa jirtan bakka jirtanirraa du'aa nu bira dhaabbadhaa waan kana balleessinaa kan jedhuun dhaamsa kiyya dabarfachuu barbaadaa gamanumaanii
فيديو تنا لايك قولوا لأن ما مندبرة أمس يكون ما مندبرة أكجو ناف قدان أفرّاخية ناف قلتوما هرابولان